Nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyo waaqa jiraata hunduma keessaniif haa baay'atu hordoftoota obseetu akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata gooftaa akkam jiru jireenyi haalli qilleensaa hundumtuu gaariidha ana bukkeetii galata gooftaa hundumti isaayyuu gaariidha isiniin jedha ergaa xiqqoo tokko qabadhee isinitti dhufee jechuudha gaa ergichas immoo walumaan dhageenya obbolooti koo musliimaas kiristaanaas hundumti keessan waaqeffannaanis iddoo jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Gaa ijoolleen keenyaa jechuudha yeroo ergaa kootitti darbu ijoolleen keenyaa Ala'iinii, Ajimaan, Chaarjaa, Bojiiraa, Iraaskeemaa warri jirtan hundumti keessanii jechuudha ijoolleen Oromoo warri jirtan of eeggannoo godha. Of eeggannoo godha dhugaa waaqaa dubbachuuf of eeggannoo godha baay'ee of eeggannoo godha ijoollettii warri qomcee yookiin warri amaaraa kuni baay'ee ijoollee keenya miidhaa jirti jechuudha kan biyyaa ishee hanqatee asitti immoo biyya ormaa irratti wal nyaataa jirti kanaafi of eeggadha ijoollee warra qomaaxaa kana duukaa warri hojjettanii of eeggannoo godha. Of eeggannoo guddaa godha ofirraa jechuudha. Maaliifi ani dheengaddamma mana haadha niitii kootiin deemee ijoolleen Oromoo nama lamatu jira, Amaarri jira, nama afuridha, nama shanidha walumaa galatti haadha bukkee nama lama jira, anaa fi mucayyoo tokkodha. Kana alaa dhufee jechuudha. Nu lamaan keenya Oromoodha warri sun immoo qomceedha. Garuu nuyi waa'ee wanni hin haasofne. Dhugaa dubbachuu fi nuyi afaan keenyaan dubbanne isheen afaan Oromoo malee hin beektu gatiteef Oromiffaanidha. Isaan duukaa immoo Arabiffaa walii galti mucayyoon jechuudha. Ani garuu Amaariffas xiqqoo gatiin yaaluu fi Amaariffaan iyyuu waliin gala. Achi mana haadha isheetii turree qadaaf deemamee jechuudha. Qadaa nyaachuu fi hundumtuu qophaa'e nuyi hin barree. Ani garuu hin barree akka isaanii sharrii yaadaa jiranii jechi bakka inni biyyaayyuu ingaa kan jedhu garuu keessi koo hin amanneen akka isheen qomcee taate garuu ani hin barre gatiin haaraa ta'ee fi manichaafis haaraadha xiqqoo ishee namatu dhukkuffatee jennaani niitiin hin deemna malee jetteennaan hin deeme malee ani haaraadha manichumaafiyyuu jechuudha manichumaafiyyuu haaraadha isaan garuu wal beeku isheen sunis isheen kunis wal beeku wajjiniin turaniiru. Maal akka ta'anii beerii isaanii wal beeku jechuudha. Qomoon isaanii maal akka ta'e. Garuu ani hin beeku kanarratti waan hin beekneefis natti hin fakkaannes ani Guraageenis jira, Silxeen jira, Sidaamaan jira. Beera sabootiin baay'ee gatii jiruu fi Oromoon jira. Jechi Oromoodha Oromiffaasaa amma Silxeenfaa wanni haasa'u jechuudha. Amaariffa haasa'u garuu yoo haasa'aniyyuu Amaariffa qulqulleessanii hin haasa'an akka warra qomaaxaa kanaa jechuudha. Warri qomaaxaa kun baay'ee rakkistoodha. Biyyattis nu rakkisteetti asittis nu rakkisteetti. Waan ishee goonu dhabne malee. Achi mucayyoo kanaa nuyi ani dubbannes ani niitiin qadaa nyaatte hin deemna jettee jennaani hin deemne mucayyoo kun bilbila walii jijjiirree turre bilbilaanii yeroo haasofsiisu warri sun lamaanii anaa ba'uu jechuudha numaa ba'ee takka turuu waltumteetti. Mucaa Oromoo kana lama ta'anii tumaniiru jechuudha. Lamaan isheeyyuu immoo sadan isheeyyuu waraqaa immoo hin qabdu jechuudha. Waraqaa hin qaban. Waraqaa kana asitti honnidhanii ala hojjetu sadan isaaniiyyuu. Waltumanii mucaa Oromoo sana baay'ee miidhamte. Akka dubbatanitti jechuudha warri achi jiranii obboleettii isheetu bilbilee mucayyoo tumanii akkas godhanii mana kimii jirraa jettee mucayyoon sun baay'ee miidhamteetti mucaan Oromoo sun asittis nurraan teessu qomaaxaan kun mucaan Oromoo sun baay'ee miidhamteetti isheenis hospitaala jirti warri sun lamaan immoo poolisii waamanii poolisii qabsiisaniiru garuu biyyattis nun dhiisanii asittis nun dhiisan nurraa onnechuu hin danda'an jechuudha. Ijoolleen Oromoo keenya warra qomaaxaa kana duukaa hojjettan hundumti keessan of eeggannoo godha. Of eeggannoo godha. Dhugaa waaqaa dubbachuuf of eeggannoo godha. Isaanii qorichas beeku waan hundumaa dhugaa waaqaa dubbachuu fi eengadda
Akkasumas mucaan obboleettii mucaan adaadaa kootis isaan duukaa hojjetti garuu amma baateetti. Mucayyoon suni baay'ee bakka galgala faayette billaa tiraasii godhattee bulti jette. Yoo biyyaa bilbilanii fi isheen obboleettii mucaan adaadaa koo sunis Oromiffa beetti Amaariffa beetti. Yeroo biyyaa bilbilanii fi Oromoo duukaan jira jetti jedhani. Oromoo duukaan jira yeroo jettuun warra isheetiin of eeggadhu isaan si nyaatu ittiin jetti. Otuma isheen achi teessu akkamitti nama nyaannaa jedhanii kanuma irratti wal qaqqabatanii achii booddee isheen kanumaan hin hojjedhu jettee ennaan niitittiin immoo isheen geggeessa malee achi hin deemtu jettee kanumarraa mucattiin hin deemte isheen achi jirti jechuudha. Maaliif yeroo hunda niititti suuraa kaasteetti agarsiisten mucaan maaliif mataa ishee dura billaa kaa'attee bulti. Bakka billaa kaa'attee bulti mucattiin sun wannidha. Oo amma waan tokko walitti dubbatanii billaa masanaan kutuuf haa ta'u maal akka gootuuf billaa mataa dura godhattee bultu ani hin beeku rabbuma beekaa jechuudha. Ani dhugaa waaqaa dubbachuuf baay'een sodaadheef iyyuu isheen akkasii billaa mataa dura kaa'attee bultii mucayyoonii maaliifidha jettee jennaani. Atiin jaratti himiiti bayi warri qomaaxaa kun biyyaattis nun dhiisan gatii ta'eef asittis nun dhiisan kanaaf bayi jedheenan bayi jennaan isheen niititti iddoo isheen billaa keessu sana sawwarte footoo kaastee dhadheetti agarsiiste achitti agarsiiste niitiin baqa baay'ee isaan immoo baay'ee sodaatu warri arabaa jechuudha wanta akkasii wanta haaduufaa qabatanii akkas wanneedhaan baay'ee sodaatu. Achi booddee galgala sana warra akkas bakka yeroo hunda bilbilii yeroo bilbilamu jette maqaama koodha jette bakka maqaama koodha jette akkasidha Oromoo Wallaggaadha akkas Wallaggaan nama nyaatu of eeggadhu jetteen yeroo hunda akkas jettedha. Nu Wallaggaan nama nyaatan Wallaggaan falmattuudha malee nama nyaattu Oromoon kamtiyyuu kutaan 11 nama nyaattu kan nama nyaatu isheedha. Qomxee qomaaxaadha malee kan nama nyaatu Oromoon nama nyaattu. Oromoodha kan afee raffisee lafa qonnaa laatee fi miillaan dhuftee caammaa kaa'attee kan nurratti injiraan ishee orgufatte amma abbaa lafaa nurratti taate Oromoo keenya ajjeesaa jirtu isheen. Qomxeedha malee Oromoo yoomi mana ishee dhatte yoom qe'ee ishee dhatte qe'ee isheedha Oromoon kan dhufte. Qe'ee Oromoo dhufteedha qomxeen kadhattee kan mana isheetti galtee mana Oromootti nyaachistee obaastee wayyaa ishee injiraan ishee irraa miiccanii Oromoon haati Oromoo abbaan Oromoo lafa kennee fi lafa qonnaa kennee mana ijaaree itti fuudhee kana jalaa dhalatteetu nu nyaachaa jirti malee Oromoon nama nyaattu Oromoon kabaja qabdi Oromoon seenaa guddaa qabna. Warri Oromoo jechuudha. Maaliif Oromoo jechuun kan ofiisaaf hagabuu bulee nama nyaachisudha. Ofiisaaf qooqa oolee bulee ooleetu nama kan nyaachisee obaasudha. Kan aannan buddusee laatudha Oromoo jechuun. Akkamitti qomcee qomaaxaanii biyya keenyatti dhuftee numaaniyyuu nu dhaaltee achi Oromoon nama nyaatti jetti. Biyyatti nun dhiistu asitti nun dhiistu. Maalidha? Dhugaa waaqaa dubbachuuf baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Asitti nun dhiisani biyyatti nun dhiisani maalidha? Biyyi hundumtuu kan isaaniidha. Arabis kan isaaniidha. Warra Arabaadhaan maal jedhu? Ijoolleen Oromoo nama nyaatti. Dhugaa waaqaa nama baay'eetu dubbata. Ijoolleen Oromoo nama nyaatti. Akkamitti nama nyaannanu? Nama nyaannu hojjannee nyaanna malee nama nyaannu. Warri nama nyaatu isheedha qomaaxaadha. Iddoo nu hojjannuuti akka namni nu jibbu akka Arabooti nu jibbani maqaa Oromoo balleessu maqaa Oromoo xureessu irra deemanii miidiyaa irra joorte kuni qomxee qomaaxaan iddoo oolmaa hin beektu olii gadi joortaa oolte iddoo mana Oromoo bultee mana Oromoo nyaatte mana Oromoo dhugdee achitti uffattee achitti nama taate munjalee isheetiin dhufte munjalee ishee ofirraa baafattee qulqullooftee amma immoo Oromoon nama nyaatti. Oromoon nama nyaattu. Oromoon aftee nama raffisti malee. Oromoon nama nyaattu. Oromoon aftee raffisti. Nyaachiste. Harkaa nyaatteetu harka nyaatetu galagalee Oromoo ajjeesaa jira. Harkaan guddisanii harkaan ofitti fidaniitu Oromoon keenya gowwaadha.
ofitti guddistee achii booddee ishee deebitee nyaachaa jirti. Kanaaf immoo ijoolleen biyya Arabaa jirtan hundumti keessaniyyuu of eeggannoo godhadhaa. Mana madaamii warra kana duukaa warri hojjetan warra Amaaraa duukaa warri hojjetan hundumti keessaniyyuu of eeggannoo godhaa. Qorichas namaa laatu dhugaa waaqaa dubbachuuf shaayittis ijoollee baay'eedha kan akkas gochaa jiran. Shaayittis godhanii qoricha laatu eessa akka fidan garuu ani hin beeku rabbi beeka. Biyyumaa yeroo baatu qomaaxaan kun sassaabbattee baati natti fakkaata qorichichas. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Wajjiniinis hin nyaatinaa wajjiniis hin dhuginaa mana isheen jirtu iyyuu hin taa'inaa ba'a bakka. Maaliifi sinitti hafu lubbuu keessantu caala. Kuni biyyattis nun dhiistu asittis nun dhiistu. Wal gurmooftee turuuftee natti fakkaata biyyarraattis atistis nutti naqamte ishee haa kaasu. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa ijoolleen keenya warri hala'iinis iddooma hundaa jirtan iyyuu asiyyuu miti iddooma hundaa jirtanii biyyuma Arabaa kan jedhamu warri jirtanii warra jaritti kana duukaa warri hojjetanii of eeggannoo godhaa ijoollee keenyaa isiniin jedha. Ergaan koo kanadha. Kanatti aansee immoo amma bara 2023 kanatti jechuudha. Dubaayiin wanni inni gadhiifamaa jechaa jiru ijoolleen baay'een keessanii warri paaspoortii hin sirreeffatanii qabachuu dandeessu jechuudha. Amma gadhiifamuu danda'a jechaa jiru. Ijoolleen baay'een dubbachaa jiru. Ijoolleen immoo nutu sinii sirreessaa, nutu sinii baasaa jedhanii lakkoofsa paaspoortii otoo sin harkaa hin fuudhin namni tokkoyyuu paaspoortii namni sirreessuuf hin danda'u. Abbaatu dhaqee mallatteessee sirreeffataa jechuudha. Namni paaspoortii kee siif wanni jedhu hin jiru jechuudha. Maaliif birrii anatu paaspoortii kee sii baasee sii fidaa. Anatu iqaamaa siif hojjetaa. Iqaamaanis yoo ta'e waan hundumtiyyuu firmaa mataa keetii qabaachuu danda'a jechuudha. Eenyummaan kee eessarratti beekama? Firmaa kee irratti miti. Kanaafiyyuu ijoolleen baay'een hin gooyominaa birrii keessan dallaalaatti hin laatinaa. Ijoolleen sobanii Oromiffa xiqqoo haasaanii qomaaxotuma kanadha kan sinii nyaachaa jiru ijoollee Oromoo. Hin gowwominaa. Gowwummaan hin ga'a. Amma yoomittidha gowwummaan? Waggaa 25 gowwomtanii amma moostii wanni jedha 29 gowwomtanii amma dammaqaa hundumti keessaniyyuu warruma kanadha kan birrii keessan sin harkaa fuudhu warri awwaalaatti birrii ergattanii of eeggannoo godhaa. Ijoollee qomaaxaa kanatti hin laatinaa. Isaanii qiimii sinitti ba'u sinii hin erganii. Ijoolleen Oromoo yoo argattan Oromootti ergadhaa malee warri Dubaayii jirtanis warri eessa jirtaniyyuu ijoollee Amaaraatti hin laatinaa birrii keessan. Birrii keessan ijoollee Amaaraatti hin laatinaa. Maaliifi birrii sii ergina jedhanii sirkaa fuudhanii abaaramtootadha ijoolleen Amaaraa. Kanaafi of eeggannoo godhaa. Amma isaan nutti qabsoomaa jiru. Nunis immoo isaanitti qabsoomuu qabnaa jechuudha. Nunis tokko ta'uu qabna. Oromoon amma yoomitti gowwaa ta'a? Amma yoomitti harka namaa ilaalaa hafa? Kanaafiyyuu nunis tokko ta'uu qabna. Nunis gurmaa'uu qabna. Tokkummaa keenya agarsiisuu qabna. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu iddoo jirtanitti walii birmadhaa ijoolleen Oromoo jechuudha. Warri mana madaamii ta'anii warri erguu hin dandeenye warri dhiiraa ergaa fi gargaaraa warri qomaaxaa kanatti akka hin laanne ijoolleen akka hin nyaatamne. Maaliif nuu darba jedhaniitu biyya ormaa keessa jooru. Kanaaf immoo yoo birriin isaanii nyaatame baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf hundumti keessanii bukkee dhaabbadhaa isiniin jedhaa obbolaa koo. Yoon dogoggore immoo dhiifama naaf godhaa. Warri maatii naaf hin taane immoo maatii naaf ta'aa. Subscribe, like, share naaf godhaa na jajjabeessaa. Jajjabni keessan ana bukkee haa ta'u. Hunduma keessaniyyuu isinin jaalladhaa. Ijoollee Oromoo duwwaan jaalladha malee qomaaxaan jaalladhu. Ammayyuu taanaan qomaaxaan nurraa haa baatu. Qomaaxaan jaalladhu. Oromoo koo naaf jiraadhaa naaf dagaagaa. Waaqayyo hunduma keessanii iddoo jirtanitti isin haa eegu. Lammii koo hundumti keessaniyyuu bilisummaadhaan wal arginu. Oromiyaan bilisoomtee tokko taatee sabi keenya gammadee haadhotiin keenya gammadanii abbooliin keenya gammadanii obbolaan keenya hundumti keenya lammiin keenya gammadee kan wal tokko taanu rabbi nuuf godhu bara 2023 kan gammachuu kan gaddi nurraa haqamee deeme gammachuu nutti seenu nuuf haa ta'u. Hunduma keessaniyyuu isinin jaalladhaa isinin kabajaa Oromoo koo
nagaan naaf tura. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa warri maatii naaf hin taane akkasumas amarra deebi'ee isinitti himaa maatii naaf ta'a. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Rabbi iddoo jirtanitti isin haa eegu. Nagaan naaf oola. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee baay'ee.